Nagaa keetii firu. Suuraa dubartii ilaalamti. Akkasumaan isa jaaladha malee inni nan jaalatu. Nama jaalatu qaba jechuudha. Firu seenii taa'i kam. Seenee bar. Kennaa koo akkamiin si obsaa amma garuu. Maali kan koositti mul'atu jaalalli. Firu ko. Oko. Maal taatee dhaabbattee haftee hoo? Seenii taa'i. Lakkiin taa'u wanta si gaafachuuf hin dhufe. Maal? Na gaafadhu kaa maarree? Maal jedhanii amma of. Maarree na gaafadhu kaa? Yeroo meeqa? Saa 8 walakkaadha. Maali garuu kanuma gaafachuu dhufte? Eeyyeen nagaan ture. Bareedduu ko maal jalaa taatee har'a garuu natti jijjiiramaa jirta. Waan ofii ko si dhabuu hin danda'u natti hin jijjiiramin. Afachume iddoo kam koo qabattee maalni soona tuqxe? Jechoonni gara sammuu kootti dhufan yeroo arrabni koo baasanii dubbatan waa'ee miidhagina kee simboolfina kee qofa akkan yaadu akkan dubbadhu na godhu. Kan guyyaa si hanqateeti halkan abjuun natti dhuftee takka takka morma koo jala yeroo tokko immoo boqqoo koo keessa yeroo biraa immoo hidhii koo keessa na dhungattee dhungoon na ajjeesta. Ani kanan jedhu garuu ajjeesanii fayyisuun jiraayi. Dhungoon na ajjeesteeti jaalala keetiin immoo na kaasta. Guyyaa yaadaan dhufteet halkan immoo abjuun dheebuu jaalala kee na baasta. Mee natti mime isa kan filadhu? Isa yaadaan dhuftu moo isa abjuun dhuftu? Ani filannoon beeku. Kennaa koo waan hunda koo maal jedhee akkasii barreessu hin beeku. Kanaan dura waan akkana namaa barreesse hin beeku. Namni yeroo jalqaba onnee koo to'ate si qofaadha. Garuu kennaa erga si argee kaasee har'aa bura akkana jaalattu natti himta jedhee si eege dhabe. Tarii ati na jaalachuu dhiisuu dandeessa. Ani garuu egaa jaalala keetiin gubachuu eegale waggaa guutuuf hin deema. Kennaa koo har'aaf boru jaalala siif qabu naaf hubatta jedhee si eege dhabe. Maaloo kennaa koo jaalala siif qabu naaf hubadhume. Hedduus jaaladha. Ani firiidha. Kana booda jaalala isaatiin gubachuu hin qabu. Yoo ta'uu baatis garaa koo kutadheen ta'a. Eeyyeen akkasuma. Kana walloo dhugaa irratti tadiima shawaadee kokaa kan garaan siifna godhu keessatti argeessisiima. Kana walloo dhugaa irratti tadiima shawaadee kokaa kan garaan siifna godhu keessatti argeessisiima. Maal taatee yaadannee isa deemte? Jira eessan naqa jetteeti. Bakki dhaqan jira. Tarii yoo jaalalli si qabe jedheen hin bar. Maal jettee? Jaalala isa qaba. Meeqatu jira akkana? Jaalalli birrii taanaan eeyyeen na qabeera. Jaalala namaan jedhee kaa? Jaalalli namaa immoo maal fayyada? Jaalala birrii caalsifata jechuudhaati. Lakki sirumaayyuu qarshii filannoo keessan galchu. Qarshiin hin jiru taanaan immoo hoomuu hin jiru. Lakki hin dogongoriin. Qarshii duraa namatu barbaachisa. Qarshiin hin barbaachisu jechuu keeti? Ani akkasiin jenne. Qarshiin namaan hin madaalamu. Uff nagee jaalala malee jiraachuu hin danda'amu? Eeyyeen. Akkuma habaaboon ifa aduu fi bishaan malee jiraachuu hin dandeenye namnis jaalala malee jiraachuu hin danda'u. Jaalalli immoo addunyaa keessiif ibsee jireenya keessii bareecha. Paa! Ani kanan jedhu akkam nam tokko siin jaaladha siifan du'a jettu. Barbaaddee osoo hin taane jaalalatu si dirqamsi. Ati maaf hin dubbattu ture? Ani sodaa ishee dhabutti malee jechoota jaalalaa isheedhaaf jechuu sodaadhee miti. Mee osoo ishiin sodaanne ta'e akkam jettee itti himta? Silaa sin jaaladha, sin mararfadha, sin yaada, sin hawwaa, sin amanaa, sin ganuu, sin dagadhu, sin sobuu, nan dhabduu, waliin jiraannaa, waliif jiraannaa, oduu ormaa, cita mormaa jedheen jaalala koo ibsaaf ture. Ati yeroo mana barumsaa turte sana maatii fi fiiziksii dhiistee waa'ee jaalala barachaa turte? Ta'uun oolu. Nan shakkaan. Kennaa koo erga muraa keenya galte kaasee waa'ee kamiyyuu dhiisee waa'ee kee qofa yaada. Dur yaadni koo, hawwiin koos, fedhiin koos abbaan koo qofa gammachiisu ture. Sanarra darbee yeroon kophaa koo taa'u
harmee koo ishee na dhiistee bakka dhugaa dhayxe sanan yaadadhee bo'aa ture. Amma garuu kennaa koo kun hunduu hafeeti fedhiin koos hawwiin koos abdiin koos si argachuu qofa ta'eera. Garuu yaaddoon koo kanan sodaadhu sin dhabaa laata? Maal taatee obboleessa? Wama maal rifatte moo dhiifama waan ta'e si gaafachuuf ture. Maal ture? Dhiifama yoo inni gongoruu baadhe kennaan mooraa keessan gara miti jechuun mana sana. Eeyyeen hoo garee maal rakkoo qabare? Bilbila isaatti hin hojjenne erga kaleessati har argiteertaa mooraa keessatti. Galgala malee amma hin argine maal ta'e bilbila cufate? Kaleessa hiriyaa isaatti walitti bu'anii turan isa aareetti natti fakkaata. Jechuun jaalallee isaa jechuu kooti. Kennan jaalallee qabamu? Eeyyeen maal rakkoo jira? Jarri wal jaalatteertidha. Walitti bachuu sodaatan malee. Hayi hiree keessan kana. Maal inni kun immoo eenyu taskaa'e maalidha ilaaluu laata?